Hello, akkam jirta? Inni gama akkam jirta addis? Nagaa galata rabbii akkam jirta fayyaa keeti baga nagaan dhufte? Ayyee baga nagaan nagaa kooti galata rabbii. Yaa hara chaanaalii kiyyaarra gaafii deebii waliin dhiyeessina jedheetan dhufe. Maatii keessa asumaan nagaa waan gaafadhuuti tufna. Ashamaa harkafuunee akkam jirtu daawwattoonni fi kabajamtoonni YouTube chaanaalii siifanii jalatti argamtanii hundi keessaniyyuu baga nagaan dhuftan isiniin jedha. Iyyatti fufu. Ashii addis gaafni irraa si gaafachuu barbaade waa'ee jireenya biyya ormaati jechaadha. Gaafiin koo isa tokkoffaan egaa kara biyya ormaa dhuftee waggaa meeqa taatee jirta? Gaafiin koo isa lammaffaan immoo biyya ormaa keessa egaa biyya ormaa dhuftee miidhaa fi faayidaa irraa argattu tokkos asumaan akka laayifsiis jedha. Gaafiin koo isa sadaffaan immoo mudannoo si mudate biyya ormaa keessatti jechaadha. Mudannoo baay'eetu jira. Mudannoo san keessaa isa yaadattu tokko nu ibsuu hin dandeecha jechaadha. Shani akka biyya kanaatti roobida guyyaan isa kanan dhufee iddoo kana ga'ee galgala
shana sanitti dhumnaan narrafee yeroo rafu kana kifilee xiqqaawway jira mana keessa mana baay'ee kifilee jira kifilee tokko keessa rafee jechuudha kifileen kiyya sannaaf kennan hin qulqulleeffamne kifilee mucaa wayii biraa rafee mucaa kifilee mucaa xiqqoo wayii biraa achi rafee jechuudha gizeen hirriibaa ka'utti maallaan jetti madaawin kiyya jechuudha shaaworii galii naan jettee maashii naa kennite jechuudha yookaan immoo fooxaa jechuudha. Bashannansiisoo kanatti itti kolfaa isiniin jedha mudannoo kiyya baay'ee nama kofalchiisa waan ta'eef kolfa qabachuu danda'ee dhiifama naaf gochaa tumarra isiniin jedha achi booda isin ta'inaan jennaan ani shaanxaa kiyya kulla kofalchiisa dhiifama guddata kolfa kiyyaati shaanxaa kiyya hundumayyuu jaartiin natti kennitee deemta jechuudha ani waan hundumaa guurradhee eessan naqa yeroo nani jedhuun shaaworii galta naan jette ishiin edaa kana seenii naan jette amma kan isaan takka fudhadhee ishiitti beekisee nirraa kan ka'e egaa siifaniin kolfa du'aa jirti amma kophaatti jechuudha dandoo kiyya egaa akkuma dhageecha naan ishiitti beekisee nirraa kan ka'e kifilii koodha jedhee innaasa booda jaartiin lakki kan immoo shaantaa isaan nattanaan jette shaantaa konarraa fuute mudannoon kiyyane narraafallee min guyyaallee akka dallarsu keessa kolfu isa kanadha har'a mudannoo ko kana jala gadi baastee jetti siifaniin jechuudha egaa kanaafiyyuu siifaniin mudannoo kinuu himinaan jetti mudannoo kiyya bara meeqa dhoof kadhe waggaa meeqa dhoof gamata gadaskeerrama jala gadi baastee isinis warra wanna mudannoo sin mudate tokko komentii jalatti nu barreessadha. Ayyee asmaanii warroonni mudannoo keessan qabdan akka kootii kana mudannoo kofalchiisaa mudannoo adda addaa mudannoo bashannansiisaa namni biyya arabaa kamirra yoo taa'ee mudannoo dhabe hin jiru waan ta'eef mudannoo keessan komentii jalatti yoo nu barreessitan achinillee gaaffii sin gaafattee siifan yuutuubi chaanaal siifan irratti gaaffii deebii gochuu dandeessu jechuudha akkuma keenya egaa daawwattoota yuutuubi chaanaal siifatti egaa deebinanii siifaniin goone kana fakkaata gaaffii na gaafattee gaaffii ishii deebisee fi asuma warroonni yuutuubii chaanaalii kooti kattee kan jedhu harawaatotan sabiksiraas godha deemaa siifanii biraantii godhee ture biraantii na gochuu dadhabnaan asiin gaaffii natti dhufte mudannoo waggamee kan gadi na jalaa baaste isiniin jedha isin jaalannaa isin qabanya eegama kootiin xumuree jira galatoomaa እሺ ኦርዶፍቶታ ቻናሌ ኪያ ቪዲዮን ኮ ከነራ ኢሳ ከነ ፈካታ ጋፍ ዴቢ ኬኛ ሰአራፍ አስረቴ ጦሙሬ ጅረጅቻዳ የሩ ብራ ጋፊ አዳዳ ቀበዴና ዱፈጅቻዳ ቻናሌ ኪያ ሰብስክራይብ ጎዳቲ ማቲናታዳ አራፍ አስመረጥ ጦመራ ነጋፊ ፈያ ናታ ቱርቲ ጋር ሲኒፋታው